Akkam jirtu daawwattoota burqaaduu oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeessan isiniif gabaasaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin obbo Geetaachoo Raddaa muummee ministeera Abiyyiin aangoo biraatiif muudamuun ibsame. Obbo Geetaachoo Raddaa sadarkaa ministeeraatti gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ta'uun muudamanii odeeffannoowwan dabalataa muudama obbo Geetaachoo wal qabatan bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa olaanaa biyyoota irratti ka'an dheeressanii kanas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Mata duree oduu keenya kan xumuraatiin Koomishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa dhalattoota naannoo Amaaraa sababoota adda addaan hidhamanii jiran kanneen hidhatanii bosona seenan akkasumas kanneen biyyaa baqatanii jiran waa'ee naannichaa fi biyya isaanii irratti yaada akka laatan haala mijeessuuf hojjechaa akka jiru beeksisee ibsa koomishinichi baases bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaaduu chaanaalii burqaaduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Obbo Geetaachoo Raddaa muummee ministeera Abiyyiin aangoo biraatiin muudamuun ibsame. Dhiyoo pirezidaantummaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irraa kan ka'an obbo Geetaachoo Raddaa sadarkaa ministeeraatti gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ta'uun muudamanii waajjirri ministeera muummee ibsa gabaabaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaa baaseen obbo Geetaachoo Raddaa sadarkaa ministeeraatti gorsaa muummicha ministeeraa dhimmoota baha Afrikaa ta'uun muudamuu isaanii ibseera. Obbo Geetaachoo Raddaa waraanni kaaba Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaatiin goolabamuu booda waggaa lamaaf pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u, aangoo pirezidaantummaa naannichaa irraa ka'uu isaaniif sababni jalqabaa yeroon turtii bulchiinsa yeroo naannichaa raawwachuudha. Labsiin haaromee bulchiinsi yeroo naannichaa yeroo dabalataa waggaa tokkoof akka itti fufu murtaa'uu booda garuu sababni aangoo irraa kaafamanii muddama garee Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin uumame akka ta'e beekame. Obbo Geetaachoo Raddaa aangoo naannichaa gadhiisuu booda yaada BBC'tti kennaniin qondaalonni siyaasaa fi waraana naannichaa dhiibbaa gochuu bira darbee shira xaxaa turuun sababa ijoo akka ta'es kaasanii aangoo irraa ka'uu kiyyaaf sababoota hedduutu jira kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaa garuu sababni ijoon rakkoo dheebuu aangoo keessoo paartii TPLF jirudha jechuudhaan ibsanii. Obbo Geetaachoon turtii BBC waliin taasisaniinis siyaasa akkuma salphaatti keessaa ba'uu akka hin barbaanne ibsanii gulantaa kamirrattuu haa ta'u siyaasa Tigraay keessatti inuman hirmaadha jireenya uummata Tigraayiif waan gaarii fiduu gumaachuu ittan fufas jedhanii. Obbo Geetaachoon dhufaatii ministeera muummee Abiyyi Ahmediin dura ministeera kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akka turan ni yaadatama. Waraana Tigraay waggoota lamaaf gaggeeffame keessatti namoota maqaan adda dureen ka'u keessaa tokko kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa yeroo waraana sanaa miidiyaalee idil addunyaa irratti yeroo hedduu dhiyaachuun yaada kennaa akka turanis ni beekama. Paartii TPLF keessatti mootummaa naannichaa akkasumas kan federaalaa keessatti gulantaawwan siyaasaa olaanoo keessattis tajaajilaniiru. Miseensa koree giddu galeessaa TPLF gargaaraa pirezidaantii naannichaa fi dubbii himaa paartii TPLF ta'uunis tajaajilanii turanii. Mootummaa federaalaa keessatti ammoo biiroo muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaatti gorsaa olaanaa ta'anii akka tajaajilanii turanis ni yaadatama. Muummeen ministeera Abiyyi muudamuu isaaniitiin dura ammoo ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'uudhaanis tajaajilaniiru. Gama barnootaan immoo obbo Geetaachoon digirii isaanii jalqabaa barnoota seeraatiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan fudhatan yoo ta'u, digirii isaanii lammaffaa immoo biyya Ameerikaatti yuunivarsiitii Alaabamaa irraa eebbifamaniiru. Marii araara mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu adeemaa ture irratti hirmaataa kan turan obbo Geetaachoon TPLF bakka bu'uun kanneen hirmaatanii fi waliigalticha mallatteessan keessaas nama tokkodha. Oduu keenyatti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa olaanaa biyyoota irra ka'an dheeressanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa biyyoota irra ka'an olaanaa yeroon hojiirra oolmaasaa guyyaa 90 akka harkifatu gochuudhaan garuu waraanni daldalaa Chaayinaa waliin taasifamaa jiru daran hammaateera. Jijjiirama imaammataa guddaa ta'een qaranni biyyoota bichoota daldalaa Ameerikaa tilmaamaan gara biyyoota 60 ta'an irra kaa'ame erga hojiirra oolfamuu jalqabee sa'aatii muraasa booda dhaabsifame. Tiraamp mariin itti fufee waan jiruuf biyyoonni hundi qaraxa wal fakkaataa gadaanaa ta'e parsantii 10 akka kanfalaniif hayyamuus dubbatanii yeroodhuma murtoo kana dabarsanitti immoo Tiraamp Chaayinaan kabaja nu dhoowwatte jechuudhaan qaraxa Chaayinaa irra kaa'anii turan gara parsantii 125tti ol guddisanii.
Oduu keenya xumuraatiin Koomishiniin Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa dhalattoota naannoo Amaaraa sababoota adda addaan hidhamanii jiran kanneen hidhatanii bosona seenan akkasumas kanneen biyyaa baqatan waa'ee naannichaa fi biyya isaanii irratti yaada akka laatan haala mijeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Koomishiniin Marii Biyyoolessaa naannoo Amaaraatti hojii ajandaa walitti qabuu gaggeessaatii jira. Haaluma kanaanis guyyaa har'aa mariin qooda fudhattoota hirmaachise taa'amuu eegaleera. Marii qooda fudhattootaa kanarratti haasawaa bansiisaa kan taasisan Koomishinar Malaakuu Waldamaariyaam koomishinichi kana hojiirra oolchuuf kutannoo akka qabu mirkaneessanii koomishinerichi marii uummata bal'aa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti taasifameen haala hirmaachisaa fi hunda hammataa ta'een ajandaa walitti qabaa turuus yaadachiisanii naannoo Amaaraattis adeemsi ajandaa walitti qabuu fi bakka bu'oota yaa'ii marii biyyoolessaa irratti hirmaatan filachuun bitootessa 27 bara 2017 irraa eegalee adeemsifamaa akka jirus ibsanii koomishiniin marii biyyoolessaa naannoo Amaaraa dabalatee sadarkaa biyyaatti lammiilee hidhatanii bosona jiran akkasumas hidhaa fi baqattummaan biyya alaa kan jiran adeemsa marii tokkichaa fi bu'aa qabeessa ta'e kanarratti akka hirmaatan haala mijataa uumuuf tattaaffiin taasisaa jiru akka itti fufus ibseera. Koomishinar Yoonaas Adaayee gama isaaniin mariin adeemsa dhugaa barbaadu akka ta'e ibsaniiru. Dhugaan wal dhabdeen walitti bu'insaan yookiin qawweedhaan hin argamu kan jedhan Koomishinar Yoonaas Adaayee dhugaan kan argamu marii qofaan akka ta'e cimsanii dubbatanii mariin qooda fudhattoota naannoo Amaaraa har'a eegale haga sanbata dhufutti kan itti fufu yoo ta'u adeemsa kanarratti qooda fudhattoonni 2,000 ol hirmaachaa akka jiran EBC'n kominikeeshinii naannichaa wabeeffachuun gabaaseera. Egaa daawwattoota keenya burqaa oduurraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhufe kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraa nagaa walitti deebi'utti nagaan naa tura.